Yoo yartuun nama nyaarte maal saataan ilaalu nyaarra wata malee akka shiilamoo nyaarree biyyoo nyaachisuu malee. Ashama hordoftoota chaayinaalii yoon yookoo akkam jirtan fayyaa keessanii ani waaqaaf galatu nagaa koodha har'as akkuma baratame keessummaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira warri chaayinaalii kanaaf haaraa taatan Yoonaasin jedhama chaayinaalii kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa sana malee viidiyoo kana dura gadhiisnee isin jala darbee jechaadha duubatti deebi'uudhaan ilaaluudhaan laayikii tokko sheerii gochuu keessa hin dagatina yaadaaf qeeqa yoo qabaattan immoo achumaan koomentii jala nuuf kaa'uu keessa hin raanfatina jechuun barbaada chaayinaalii kana. Egaa keessummaa har'a qabadhee dhufetti isin dabarsuudhaaf jecha guyyaa duraa jechaadha. Kana dura viidiyoo afaan Amaariffaatiin hojjedheen tureyyuu keessummaa tokko affeeree jechaadha. Isarratti obboleettii ishee jechaadha viidiyoo tokko hojjedheefin ture afaan Amaariffaatiin. Waa'een akkuma beekamu chaayinaal kanarratti waa'een jaalalaa piraankiin afaan lamaaniyyuu akkuma hojjetamu ni beekama. Isarratti waan tokko yaada kaasnee mari'annee turre jechaadha obboleettii isheetiin. Isheenis immoo chaayinaal keetirratti wanti jaalalaa ijaa ka'uudhaa fi anis osoon jaalala harmii kootiif qabu asumaan ibsadhee oolmaa ishee osoon xiqqoo dubbadhee jetteetiin sagantaa kana qabannee dhufnee jirra haga sagantaan kun xumuramutti nu faana ta'a jechuun barbaada. Eshi deebinee dhufnee jirra hordoftoonni chaayinaalii kana asumaan jalqaba irratti jechaadha gara keessummaa kootiitti osoon darbiin jechaadha maqaa isheetii fi maalirra akka jirtu warra chaayinaalii kootiitiin akka maatii kootiif akka of beeksisuun godhuudhaaf yaala. Baga nagaan galatoomii kiyyuu laggasan jedhama sharattuu akkaawuntiingii waggaa lammaffaati yaa waan affeerteef qophii keetirratti galatoomii yooni ayyee atis yeroo kee aarsaa gootee keessummaa kiyya ta'uu keetiif guddaanaaf galatoomii jedha kiyyuu egaa maatii kiyyaan ijaa wal barteedhaaf jechaadha asirratti jechaadha chaayinaan keenya irratti waa'een jaalalaa inaasa'ama sana malee pirankii afaan oromootii fi afaan amaariffaatiin ni hojjenne jechuudha yeroodhaani kanaafuu atis keessummaa kiyya taatee asitti na argamu keetiif guddaa galatoomii jedha gara gaafii kootitti seenuudhaaf jechaadha yeroo baay'ee waa'een jaalalaa yeroo ka'u jaalala ibsuun baay'ee ulfaata miti kanaadha akkanumatti iyyuu jaalaluma hiriyaa keenyatu ibsi osoo siin jedhanii ibsuun akkamitti ulfaatu baay'ee beekamaadha garuu immoo ati oolmaa isheetiif yookaan immoo jaalala isheedhaaf qabdu xiqqoo nan qooda jettee chaayinaalii kiyya irratti na argamu keetiif guddaa galatoomii jedha ammas irra deebiidhaani mee harmeen teessan harmee akkamitii sana malee immoo haalli itti isin guddiste yookaan immoo har'aan isin geeche maal fakkaatame kiyyuu Yoni waa'ee haadha kootii waan dubbadhu haati keenya ka haadha jaalatamtuudha namni yaa haadha isaanii jaalata haati keenyas waan baay'ee taatee jirti haati to'anaaf obboleettiidha abbaadha haadha waan hundaadha bakka nama jiru irratti kan geessiste ka isheedha hagan dhaladhee guddadhee as ga'utti ana qofaa miti obboleewwan tiyyaas ni jiru. Haati keenya waan baay'een taateef jirti. Akkana jedhee ibsuu hin danda'u. Waa'ee haadhaa dubbachuudhaaf baay'ee nama dhiba. Hundi keessan akka beektanitti. Ni hubata. Kanaafuu haadha koo sirbi kun naa ibsa jedhee yaada. Yeroo baay'ee nan jedhaaf illeedha. Waa'ee ishee ibsuudhaaf anjeettootaan qabu yoo jirtuun hin jira. Karara chenjeru ano humna qabu watoko singodu du'ee baduu sile ansine raafadhu ni ibsa jedhee yaada. Waaw dhugaadha sirriitti in ibsa sirba Haacaaluu Hundeessaa nuuf iddee dhuftee jirti yoo ijaa ta'edha fi namoonni baay'anii waa'ee guyyaa waa'ee haadha ka'u jechaadha jechuun jalaa waan baduudhaaf jechaadha wantootuma ittiin simboolii yookaan immoo waa saayinii wayii fayyadamanii harmee isaanii ittiin ibsatan baay'ee qabu kun walaluudhaan ibsaa fi kun sirba garagaraa fidee fi ibsaa fi jechaadha kiyyuun isarraa sirba Haacaaluu Hundeessaa nuuf iddee dhuftee jirti guddaa galatoomii kiyyuu jechuun barbaada. Egaa tolemee waa'ee haadhaa
kaasuun ibsuun baay'ee akka ulfaatu beekamaadha hundi keenya iyyuu yaadni ishee maddii jiru maddiillee akka jiru beekamaadha ijaa ta'edhaa fi egaa wanta aarsa gurguddaa akka kafaltii har'aan sin geechi beekamaadha nus wanta argaa jirurraa kan ka'edha har'a interview kanan qopheesse mee dhamaatii isheetiif yookaan immoo hanga irraa oolmaa isheen siniif oolteef isinoo maatiin kun maalirra jirtan mee jedheetoo yoo sun gaafii gaafadhe deebiin kee maal fakkaata? Dhamaatiin isheen dhamaateef yaa obboleewwan tiyyaas bakka gaarii ga'anii jiru akka dhamaatii ishee ta'anii jiru bakka gaarii jiru obboleewwan tooti hunduu hojii qabanii jiru waaqayyo galatoomu yaa wanni haati keessi goote ni deebi'a jettee yaaddamus dhugaadha waaqayyo yaa deebisu umrii dheeraa isheedhaaf yaa kennu jaa har'as boris kanan egaa dhugaadha waa'ee haadhaa oolmaa ishee bakka isheen yaaddu wanti guddaan jechaadha harmeewwan keenya hunda keenyatu jechaadha wanta isaan gammachiisu keessaa tokkoffaan nuti iddoo guddaa keenya arguun kanaa ol wanta isaan gammachiisu tokko illee hin jirudha kiyyuunis akka yaadannuu qoodaa jirtuutti jechuudha ijoolleen yookaan immoo obboleewwan ishee hedduun isaanii iddoo yaaddamu yookaan immoo iddoo namni hundi ga'uudhaaf hawwu bakka gurguddaa ga'anii jiranii kanumaan jechuudha asuma waada weessinii galuun barbaada hordoftoonni chaayinaalii kana obboleewwan isaaniitii fi harmee isaaniitii illee dabaallee namoota baay'eedhaaf barnoota ijaa ta'uuf jedhee wanta namanuudhaa fi guyyaa itti aanuun kan sagantaa qopheessineetuun jechaadha harmee isaaniitii illee affeerree sagantaa kiyya irratti akka isiniif dhiyeessu asuma waada isiniif galuun barbaada jechaadha. Egaa kiyyuu waa'een haadhaa yookaan waa'een harmee keenyaa yeroo baay'ee ibsuudhaaf baay'ee akka nuti ulfaatu beekamaadha. Akka fuula keetirraa illee ilaalaa jiru yaadni kee akka baay'eesti wanti ajaa'ibu nan arga nan hubadha. Hordoftoonni keenyas kana ragaa naaf ba'an jedhee tan abdadha. Egaa mee waa'ee harmee keenyaa asumatti dhiifnee mee jaalala isheedhaaf qabdu maal akka jechuu ni barbaadu asumaan hawwii kee hundame harmee keetiif ibsiitii bira darbi. Harmee koo baay'een si jaaladha. Umrii dheeraan si hawwaa. Yoo baatus yoo galtus waaqayyo si haa eeguun jedha. Baay'een si jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf baay'een jaaladha akkanatti dubbachuu hin danda'u. Kanaadha dhugaadha jaalala harmee keenyaaf ibsuun yookaan waan nuti ulfaatudhaa fi garuu akkanumatti sin jaaladha jechi jedhu bichaan ishee ibsuu baachuu danda'a garuu dhuguma jechaadha akkan argaa jirutti onnee isheetirraa akka jaalattu nus harmee keenya hundi keenya akka jaalannu sanitti akka jaalattu nutti himaa jirti. Egaa warri chaayinaalii kana akka buhaaraa jirtan jaalala waa'ee harmee keessanii kaasnee akka itti gammadaa jirtan asuma shakkii tokko hin qabu jechaadha. Kiyyo akka chaayinaalii keenya buhaaraa jirtamu maal sitti dhaga'amaa jira? Gammachuu guddaan natti dhaga'ame baay'ee gaariidha. Keessattuu immoo waa'ee harmee keetii kaafnaan waa'ee harmee keetis dhufee waan kaaseef baay'ee gammadeen jira. Galatoomiyatis. Galata irraa fi hundaaf iyyuu dhugaadha jaalala harmee keenya akkatti nama hunda fuulduratti baanee ibsachuun waan xiqqaa miti. Carraa akkana namoonni hin arganne baay'een isaanii jiru ijaan ta'eef kanaafuu ammas nu faana turaa isaan jira. Egaa kiyyu waa'ee harmee keessanii baay'ee kaasnee jirra yaada garaagaraa kaasaa jirra jechaadha. Mee waa'ee gara keetitti haa darbuti interview kana qopheessuudhaaf jecha waa'ee keetii xiqqoo odeeffannoo godheen jira. Hiriyoota keetii yookaan obboleewwan keetirraa waan tokko tokko gaggaafadheen jira. Mana keessatti akka weelluu yaaltu dhaga'ee jira. Akka yooni mana keessatti nan weellisa akkanattis ba'ee weellisee hin beeku garuu hojiin hojjedhu yaa mana keessa hoon deemu hoon weellisu baay'een gammada nan weellisa sirri jettee akkasumatti dhugaadha. Dhuguma jiru nu qodaa jiranii akka mana isheetitti jechaadha yookaan mana keessatti weelluu garaagaraa akka yaada jirtu natti himaa jirti barumsa ishee cinaatti jechaadha. Egaa mana keessatti akka weelluu yaaltu dhaga'een jira jechaadha. Mee asumaan jechaadha kiyyu akkamiin eegalte weelluu kana jechaadha? Yaa weelluu kanan eegalee daa'ima ta'ellee nan sirba ture. Mana keessatti obboleewwan kootiif harmee kootiif akkas jechaa yaa guddachaa hoon deemus akkasitti sirbaan qa'ee keessan oolu mana keessa hoon deemu bakka hojiin hojjedhu hunda sirbaatan hojjedha. Achumaan akkasitti jalqabe.
Ayyee baay'ee namatti tola. Anis ragaa kana sassaabuudhaaf jechaadha. Riikardii baay'ee dhaggeeffadhee jira jechaadha. Baay'ee sagalee bareedaa akka qabdu anis ragaa nan ba'aa fi tariitii barnoota ishee xumurtee boruun kan iftaan immoo weelluu tokkoon akka inni fuulduratti baatu shakkii tokkoon qabu jechaadha. Barnoonni garuu jalqaba ijaa ta'ee fi barnoota ishee xumurtee akka iddoo kana geessu shakkii tokkoon qabu. Gaafas keessumaa kiyyaa akka taatu shakkii tokkoon qabu jedha. Hordoftoonni chaayinaalii kana asumaan buhaara nu faana turan gaaffii kiyyatti dhaabsii dhiyeessuudhaaf jechaadha kiyyuu. Mee mudannoo maatii kiyyaa yookaan chaayinaalii kana warra hordofaa jiran hin bohaarsa jettee yaaddu yoo kan qabaatu ta'e jechaadha. Mee asumaan nu qodiitii gara gaaffiitti aanutti darbina. Nashi mudannoon ani na mudate mudannoo baay'ee na mudate hin beeku. Garuu mudannoon ani yaadadhu keessa erga covidiin seenee booda jechuudha. Achi covidiin seenee yaa'u covidiin akka beektanitti dhibee nama sodaachisudha. Baay'ee. Wanna baay'ee nu godhee jira. Baay'ee nama sodaachisaa waan baay'ee taanee jira. Guyyaa tokko guyyaa sana yaadadha sanbata ganama. Maazariin koo mana jirti. Achi hiriyaan ishii takka jira. Hojii wajjin hojjetu jechuudha. Achi booda silkiin bilbilamee fi harmee kootiif achi isheenis silkicha kaastee mucaan koo koronaadhaan qabamee jetteeni harmee kootiin jechuudha. Achi isheenis ni rifatte. Anis bakka san hin jira harmeen koo silkicha dubbisaa jirti. Achi ishiin rifattee silkii cuftee yaa'u natti himtee jechuudha. Mucaan baluu akkanatti covidiidhaan qabamee naan jette. Ani sa'aatii sanitti maal akkanaan jette illee hin dhageenye. Rifaatu keessan jira jechuudha. Achi hoomaan jenneen caluman jedhee ba'e. Achi ishiinis maal taatee jechuun ooltu yaa'u. Achi deebi'een ool dhufu maal naan jetteen jedheen. Mucaan ebeluwe covidiidhaan qabamee naan jettee. Deebii gaaffii lammaffaa gaafattaa jechaadha. Dura sitti himamee caluma jettee amma erga baatanii deemtanii jechaadha. Homaan itti fakkaanne maaliif akka ta'e hin beeku yaa'u achi deebi'ee hoo akkas naan jettu baay'ee tokko rifadhe. Ishiinis indee erga dhageessee booda hoo cal jettu bee maal taateen talittuun hin jedhee naan jette. Baay'ee tokkoon rifadhee jechuudha. Yaa'u chaayinaadhaa dhufee safara keenya galuunsaa baay'ee nama rifachiisa. Sanummoo covidiidha. Isa baay'ee mana gammachiisa dhugaa. Yeroo gaaffii akkasitti harmeen keessatti himtu baay'ee sitti dhagahamee ture. Homaan itti fakkaanne achi boodan maal naan jettee jedhee of gaafadheen. Irra deebitee yoo gaafatte koronaa akka ta'e gaafa gaasii galu naasuu guddaa keessa akka seentanidha. Baay'ee akkatti bu'aara jirtan shakkii ta'uu qabaa gammaa jirtu jechaadha. Waaqayyo asumaaniyyuu isa dhibee hamaa kana nurraa fageessee biyya keenya nagaa nu godhee jaalalaan akka duriitti akka wajjin jiraannuuf kadhannaa keenya yeroo hundaati jechaadha. Mee gara weelluutiin isin jirta yaala jirta mana keessatti jechaadha. Deemtee barnoota isaatiif barachuu baattus jechaadha. Kennaa akka qabdu anis sagalee keetirraa yeroo baay'ee nan dhagaa jechaadha. Mee kaayyoon kee gara fuulduraa akka maal fakkaata? Gara barnootaatiin gara weelluutiin maal fakkaata miti? Kaayyoon kee gara fuulduraa lamaan hin oolunaa ta'ee baay'een gammada. Barumsaanis weelluudhaanis lamaan immoo barumsa kiyyaanis eebbifamee bakka gaarii ga'uun barbaada. Weelluudhaanis immoo sirboota Oromiffaa baay'een jaalladha. Isaan oduu deemee baay'ee tokkoon gammada jechuudha. Waa'ee yaada kee hunda si haguutu jennee si eebbisnee jirra. Amiin jedhii fudhadhu jennaan. Amiin jedhee. Kanaafuu isinis warra nu hordofaa jirtan jechaadha. Koomentii jala nuukaa eebba isheedhaaf jechaadha. Sirba akka yaala jirtu nutti himaa jirta. Baateetiinis yaaluu baattes jechaadha. Ofii keetii wanna ta'u sirba qopheeffachaa jirta jechaadha. Mee asumaan miseensi kiyya yookaan immoo hordoftoonni chaayinaalii kiyyaa akka bu'aaraniif sirba tokko irra nu buusimi. Abbichu nagaa tokkeerra marmarini. Abbichu nagaa tokkeerra marmarini. Nulattu nagaa fayyaa qoreessi waraanini.
Qacamaro bebule badan fide sankabu Qacamaro bebule badan fide sankabu Ransi ada bule gerani sankabu Wow. Egaa hordoftoonni chaayinaalii yoonii yookoo akkasinitti tolaa jiru shakkii tokko hin qabu sirbichaanis bu'aara akka jirtan shakkii tokko hin qabu jechaadha. Egaa kiyyuun jechaadha sirba shaakaraa akka jirtu asumarraa ragaa ba'uu hin dandeechan jechuudha. Yaada qeeqa yoo qabaattan komantii jala nu kaa'uu keessan hin dagatinaan hin fudhanne jaa ta'ee fi ergaa keessan hundaayyuu jechaadha. Eshi akka sirba isheetiin iddoo guddaa geejju shakkii tokko hin qabnu nus asumaan jabaadhu jechaanii jirra. Sirba ammas sirba tokko irra nu haabuustuti yaada xumuraa fudhannee to'ii deemna jechaadha. Yooni sirba kana baay'eelleen beeku. Sirba haacee waan ta'eef waan haacee jaaladhuu fi yoo yartuun nama nyaartee maal saataan ilaalu nyaarra watan malee akka shiilamoo nyaarree Biyo nyaachisu malee yartuun nama nyaartee maal saataan ilaalu nyaarra watan malee akka shiilamoo nyaarree biyo nyaachisu malee Samaloo nyaatti yooma kana tafti. Egaa gaatu hordoftoota chaayinaalii kootii turtii gaarii akka dabarsaa jiru shakkii tokko hin qabu jechaadha. Egaa mee gaafii koo xumuraa gochuudhaaf jechaadha. Tiyyuu mee chaayinaalii kootiif jechaadha warra hordoftoota kanaatiif jechaadha. Ergaa wanta qabu yoo kan jiraatu ta'e ergaa kee xumuraa godhiti asumaan xumuru sagantaa jiru. Yooni duraan dursee waan affeerteef guddaa isaa galatoomii. Achi booda uummata Oromoo maraaf waan jedhu keessa wanna hundaanuu barumsaanis sirbaanis ta'ee waan hundaanuu jabaachuu qabnaa of jajjabeessuu qabnaa diinagdeenis waan hundaanuu guddachuu qabna sirriitti ofis jabeessuu qabnaa wal qarqaaruu qabnaa jedha. Yoonis waan affeerteef guddaa isaa galatoomaa qophii keetii irratti waan affeerteef hundi keessanuu waan dhaggeeffattanis galatoomaa galata guddaa qabdu qophii kanas subscribe godhaa galatoomaa. Hayyee kiyyuu guddaa galatoomiin jedha asumaan chaayinaalii keenya maal godhu jette? Subscribe godhaa jechaa jirti isinis ishee dhageechanii subscribe gochuu keessan hin dagatina asumaan viidiyoo kana dura sin jala darbee waan jiraatu ta'e jechaadha dubbatti deebi'uudhaan laaluudhaan laayikii keessan hin dagatina achumaan sheerii yaada qeeqa yoo qabaattan immoo komantii jala nu ol kaa'uu hin dandeechan jechaadha hangan keessumaa biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jedha bye bye.